Berbadu lah. Angkor kabde, anak Madinah Garut. Jadi akan akas. Wadah galuna kasibar. Akas. Halo. Kana boda. Wala kalo. Oji, ojade. Of dandaye, argol kabi. Wala kalo. Cina naman. Yo na mo desi ada paman dulu wana ada bisritan si ada paman. Ana Madinah Garo. Kana bod. Ojate. Dabke. Oji jirura. Wada nanggal. Ana Madinah Garo. Kana bod. Oji umadde. Ojate. Dabke. Of jiraachisuudhaaf waadaa nan gal. Waadaa. Bakka. Ummata Oromoo kana waan isin bilisummaa na wallaaleen kan mootummaa kana teessoo irraa ilaala ofitti naatanii utaalaa ta'u jechuudha suuraa biyyooti illee mata numa baala gochi naannoo shakre akkasuma wayii Oromoo waan isin guutannu angummaa keessa kana wallaaleen wallaahi gaafa nuti dhugaatii itti dubbannu dhugaan kan isee illitu nu jibbitu nu warrasitu nu tuffattu. Wallahi akka barbaade lakkate kana booda. Oromoo wallahi wajjin sun akka wallahi alas kata loji kan nyata nak kita kan nak kata dia usahanya nak terus dia betul mana boleh sih apa tu nak ada kata yang mula itu gua mau kami ke buat bahat dia gua mau kami ke setin ke awak dia ada game Season aku. alas wallahi nama sih kau saja nama apa dia tiga mina kita berdua sih kau saja ke sini dah boleh mari akan kita tahu boleh dah boleh mau baru mau sama di mana kalau isa berkasih nampak kuno mana ini dah berkena boleh dah beri ni singgung mati Jangan siamal. Si, apa sih sedafa sana? Apa elal andla bado ramas. Apa salam mafanji fannanmu. Apa kaddamun git kertas belwalu lilamu kabar no malu. Wallahi. Baka ansiluma why gifti tif why jinni mitian. Kayonko andla bado amadin. Ma ini mati kabdu. Lana garu ummanni si jala yaa miliyoona sadii walitti sii qabna jedhanii 100,000 walitti sii qaban miti geemii qabi ammayyuu uffata cuunfaayi. Hundi keessan taaptaaf godhame taaptaafii duwwaadhaan 2,000 gallabannaata. Ilaara dishaa akka biyya Dubaayitti Ahmadiinii fi wayi godhamee mucaa kanaa fi suuqiin banamee jaartii fuusisina jedhu waan baay'ee dubbatu warri isaan naanna'u kun immoo soba abjuudha si galee maaliif akka Oromootitti tarii yoo isin cina dhaabattanii jettanii waa godhamaaf yoo ta'e maybe gama keessaniin milkaa'uu danda'a jedheetii yaada. Akka Dubaayitti obboleessoo uummanni biyya Dubaayii inni gastii irra galee miliyoona 3 miliyoona 1 jedhu ofii isaatii 500 qabaa. Inni isaan naannoo 500 qabaa akkaawuntii irraa. Isuma isa fudhatee naannoo kanaan 500 kaashii qabda akkaawuntii irraa jedhiin ofii suuqii qabaa inni suuqii banattee dhuuniin gastii irra seenee. Ofii waan ofii hin qabne tokko namni tokko waan ofii hin qabne tokko akkamitti namaan intini jedha. Ofii sargii daggasee fuudheeraa biyya kanatti inni isaan akkas jedhu. So abjuu hin jirre nyaata ofii nyaanne nama nyaachisuudhaa cinqamu jechuun aan akka kan kootti dhugaatiin itti mul'atu mucaa immoo meentaalii miidhanii jiru
nama tokko biyya kana keessatti biyyi nuti keessa jiru biyya Dubaay. Biyya Dubaay keessatti namni yoo dandeemas mara hojii wal agarsiisa. Si galee inni dallaalaa hojjetu akkaataa itti viizaa baasanu bakka itti hojii nama galchanu siistama hojii si agarsiisa namni biyya kanaa yoo baay'ee garaasiif laafee namni biyya kana keessa jiru siistama hojii si agarsiisa. Kanarra kan darbe namni tokko namni obboleessaaf waan godhu. Si galee kan amma dhufee miidiyaa irratti Ahmadiin si kana si goona sana si goone obboleessi isaa Mazraa hojjeta bara. Konistirakshinii hojjeta bara obboleessi isaa. Maatiin kan keenya feerroo baataa jiru bara. Si galee obboleessa Mazraa kaayaa Ahmadiin suuqii banaa soba kun abjuudha bara. Si galee yoo dhugaa dubbachuu ta'e jechuudha. Kanaaf jennaan al tokko baay'ee dammaadha. Al tokko asii dhiifama hundi keessanuu feemas jasa dheertuu hundi keessanuu dhiifama maaliif sodda dhiifama soddaalee na kabajaa kiyyaa jabal afaan kennamaan qabee dhaggeeffadhaa. Waggaa mee kanatti qalladaniitu waggaa tokko fayyaa Dubaay keessa kennu jechuudha. Kiyyaa jabal gaafa mandiisaa Ustaam Zaashimii wallolee dhufeessi fuudha naan jenneeti. Dhufeessi fuudhee sappoorti godhee hojii bareedaa si galee naan jettee kaate karaa koo bareettaa hin baane. Walta'ee jirna jira jechuudha. Gaafa asaa dhugaa dubbannaa dhiisaa gaafa namni dhugaa dubbachuu dhiiganna nafaan ammoo ofii kooti miidhamee tunkee du'e du'aan koo biyya galchuudhaaf deemaan koo biyya galchuudhaaf hunda keessattuu yaabatti gadi baatan jechuudha. Mana banattanii hundi keessa jechuudha. Boossanii sobdanii kurifattanii akka boonii gaddaa iftanii irraa qal'oo miti. Ishii ammas isinii Oromoodhaa jiru habibaa irra kuntaa ishii rakkinaan koo hawaasa guutuu beeka. Kiyyaa jabal ati takkaa seenaa Itoophiyaa galmeessite gaafadhuuti ana maatiin koo fidee gastii irra fidee namsiisa fidi anke dilechu dhaggeeffadhu biyya nama laaftaa kan fare meentaalii taphattu alkoolii jiru meentaalii san dhugaa jedhe kiyya dhaggeeffadhu sanaan keetiif faayisaa walitti hin dhufu moodii nutti qabatina hingaa qabataniitu hingaa kiyya dhaggeeffadhu Ahmadi Nabibi soddaan qabanyaa kiyyaani siso bawari Dubaay jedhe yaada balaasaa dhuma keessatti jenni guddinaa nama kumaa irratti dhufe nama daleebee deengadha jechuudha kunoo nama hunda tarkaa jira Easy. Seera biyya kanaatiin gada beeksisa buusa kiyyaa jabal kan irraa yaafistee naannii seetaara. Wallahi hundee keessanii dhaatti buusisa maammee damee jira hundee keessan jechuudha. Dhaggeeffadhuutti hima. Ilaa nan tuqina dhuftanii nan tuqina. Seerri kun seera biyya kanaa badaadha. Hin beekta waa'ee seera biyya kanaa ani nama dhaggeeffadhu Ahmadiin amma nuti gargaaru adaamira si gargaaru. Toddaa dhiisaa isin ijoolleen seeraan beektu waraana keessan turre waan ta'eef dhiisaa isin arina dhiisi Ahmadiin. Arina yaa miira gazaabaa. Jarri bari ijoolleen seeraan beekan biyyuma namaasitti gurguddatan dhiisi. Waa tokko biyya ofiitti uummata aarsaan kafalii wajjin dubbatin kiyyaatti hu. Kaayidootti guddatanii bara warra Suudaanitti baqatanii Suudaan keessa turan warra biyya keessa hin beekne maalummaa seera biyyaa hin beekne. Shimmiitii godhachisiisin. Dooti hu kiyya. Laali aslisha obboleessi keenya kun maal barbaada beektaa Ahmadiin. Amma Ahmadiin kan inni barbaadu asirra nama 5,000 jira. Dirqama Ahmadiin suuqiin banamuu qaba jedhee dhufe jala saaksii waliin mucaa kanas akkasuu barbaadanii. Nuti immoo jireenya biyya kanaa faaktii jiraataa jirra obboleessa kiyyaasli. Jireenya biyya kanaa. Kiyyaa jabal dhiisi nan tuqini dhabbisoon. Laa ansira biyya kanaatis qabsiisala. Wallaahi sammaan fuula cabaa dhaqa. Dhiisi gada biyya buuta. Dhiisi abbaan qabeenyaa jira. Yoo jireenyaan kee barbaade kan ilkaan kooti keessatti banamu. Kan ilkaan kooti irraa yaabtee ilkaan keessatti banaasi jedhe. Wallaahi balaa ofitti amadatta. Nan tuqin xalaata koo tokko faadha kiyyaa jabal gocheenaa taatan kun. Xalaata kan koo tokko faadha. Maaliif jechuun maaliif jedhana qabadha. Deengaddaa gaafa inni kan Ramadaan dubbatu Ramadaan muitii raafee dubbadhu fitillee Ramadaan. Waa'ee ilkaan kooti illee banaa amma galas. Waraanna banamu. Bineera kiyyaa jabal balaa ofitti qeemna garuu gaafa dura garummaadha ban. Balaa ofitti banaatti. Tasgabbaayii. Balaa ofitti banaatti kiyyaa waa'ee ilkaan kooti illee gaafatamta si galee dhaggeeffadhutti hima. Gaafa nama ja'a na rukuttan hin gaafatamta. Kan ofii kooti ilkaan Abdii keetaachoo talaata keetti moodaa jageetti. ol galchiin abdii keetaachoo illee golchi. Ahmadiin laali radishaa qoy mucaa kana miyuutii godhimee qoy. Muitiin godhina muitiin sodda sin qabanyaa muitiin godhina. Irra kadhee man. Talaata kan kokkamitti ol galchitanii si gaafanne kisii irratti bantu yoo jiraate si gaafanna ishee. Inni bannaati mataan nama namee wala mataan. Abshii. Gamni rafaa Abdii keetaachoo maal? bataan jira sila Abdii keetaachoo maal godhame? Abdii keetaachoo. jeneraal usme Eegataara. Jedhaa raftee moo jirta? Akkasii radishaa qoy yaada koon xumuraal tokko ilaa warri Dubaay mucaan kun nama isaaf yaaduun beeku beektaa rakkoonsaa. Wallaahi meentaalii miidhamee jira nama isaaf yaaduun beeku.
Ahmadiin sun Habibi. singar Habibi gaara. godhu ready. Soda. Obsi kaafamanii ati xiqqoo obsi yaaduma bayataa bara obsi nu yaada isaa yoo nuun ta'in Yaada isaa hin dhageenna malee fudhadhu dhaggeeffadhu hin dhageenna Yaada garuu fudhadhu. daa tokko wanti fattu hin ta'a daa Fudhadhu dhaggeeffanna malee. Hin dhaggeeffannee kaanee deebii waanuma inni si yaaduu nullee barraaqisi obsi ati yaada isaa Isaas nuti maali wal lolan isaas nuti dubote isaas nu bar akka jimmaatti nama sinaa galmeessa bal biyyan Handisi, miskiin Ahmad. maqiyyaa man gadjee malee wallahi tu isaas nuti mutee waa tokko dubbatte kiyyaa jaban lage